waan haal naannoo Amaaraa keessa jiru takkaa lama gaggabaabsee simbiraan haga'uuti achiin dubattu walgahii biltsiginnaa Amaaraatii fi biltsiginnaa Oromiyaa jidduutti Finfinneetu geggeeffame waldhabii kun akka malee irratti mul'ate irraa haasahuu deemnaa jechuudha. Ka jalqaba naannoo Amaaraa godinaalee Gondarii keessatti magaalaa Gondarii dabalatee lafti kun akka dirree waraana akka fakkaatu jeequmsi guddaan akka inni dhalatee gabaasaa turre ammaan tana haalii sunini furatee jira. Rakkoon sunini haga tokkotti fala akka argatte fakkaatti. Rakkoon fala argattullee hundeen rakkoo ammoo fala argachaa hin jiru. Tasgabbiin ammaaf jiraatullee hundeen rakkoo fal hin arganne jechuudha. Bu'uurumaa kanaan dhiyoo kana humnoonni Amaaraa magaalaa keessaa akka ba'anii raayyaan ittisa biyyaalleen kaampittuu akka deebi'u karaa jaarsummaatiin karaa Gondarii keessatti walii galame rakkoon jiru sunini gara araaraa akka inni deemu godhame ture. Gara araaraa akka inni deemu godhame warri Amaaralleen magaalaa keessa gara baadiyyaa akka bahanii raayyaan ittisa biyyaalleen kaampii akka seenu Gondarii keessatti nagaan akka dhufu karaa jaarsummaa bataskanatii fi jaarsummaa mootummaan naannoo Amaaraa keessatti bulchiinsi Gondarii warra hidhattoota wajjin godheen sun irratti waliigaluu gabaasne turre haa ta'uti malee ammallee rakkoon kun bifa waaraan furachuu hin dandeenye mootummaan qawwee keessanii kadha qawwee laf kaayaa jedha warri faannoo warri humna addaa Amaaraa jedhamanii kasochii kanatti dabalame shiftaaleen hedduun qawwee hiikkachuu wanni jedhamu tokkollee hin jiru keessattuu gara Gondariitiin qawwee hin hiikkannu warri Tigraahii Walqaayitii fi Tsagadee fi Tsallamtiif dhufaa jira qawwee hiikkachuun hin taatu qawwee hin hiikkannu jedhanii jiranii kun rakkoo guddaa taatee jira. Kanaan walittu qabatee jaarsa Masaafinti Xiggaabu jedhamu waan jaarsa kana hedduu haasofnaa ture. Mootummaan hin hayyamu malee eegee hayyamu Tigraahii deebisnee qabachuu dandeenya. Tigraahiin hin cabbixaatalleen. Tigraahiin hin cabbixaatalleen jaarsi jedhu sani jaarsi suniin wal qabatee waan jiru Tigraahii hin cabbixaatalleen kan inni jedhu suniin wal qabatee qawwee hin hiikkadhuu jedhee jira. Inni gara Daabaati lafa Daabaati jedhamtu naannoo Gondarii kaabaa keessa jira. Dhokatee jira haga ammaan tana qawwee hiikkachuu wanni jedhamtu tokko hin jirtu qawwee hin hiikkadhuu jedhee didee jira. Gara Arbeenyaa Masaafin Tasfuutii fi gara Daabaati kanatti wanni jira raayyaa ittisa biyyaa ammallee wal dura dhaabbachaa jiranii yeroon kennameef yeroon jaarsummaa yeroon araaraa dhumatee jira. Warri Arbeenyaa Masaafin qawwee kan waraan waan lolleef badhaasa nuu kennitanii qawwee raayyaan ittisa biyyaa bira baqate boojine juntaa irraa hiikkadhaa hidhadhaa jettanii hiikkannee hidhanne kanaaf ka mootummaa miti qawwee hidhachuun aadaa keenya qawwee laf hin kennu hin deebinu duubatti yoo lola barbaaddan wal lollaa malee jedhanii akka didanii odeessaan kenna ka achirra dhufaa jiru ka dubbatamaa jiru naannoo kanatti akkuma duratti dubbanne Tigraahii caamsaa jiddu galeessa irraa kaastee baqattoota deebistee gara Tigraahii dhiyaattuu qobsiiftii wanni jedhamu waan jiruuf Tigraahii nu weeraruuf jedhanii qophaawaa akka malee jiranii sodaan guddaan akka jiruttu dhagahamaa jira gara raayyaatii fi gara walqaayitillee warri Tigraahii deebisee dhufuu danda'a sodaa jedhutti jira gara raayyummaa nu cimee jira utuu Tigraahii nu dhufne achi keessattuu cimee jira maal jennaan warri Yemerra wadaajoo waan baqate naannoo kana gadhiise fi jedhamee haala gos kanaatiin sodaa qabanii ibsatanii jiran. Kan eegii jenneen dubattuu walgahiin Biltsiginnaa ka Amaaraatii fi Oromiyaa jidduutti falmii guddaa kaasee ka Finfinnee maal fakkaataa ka jedhu irraa haasahu yookaan dubbachuu deemna. Duraan dursoo naannoo Amaaraa keessattuu gamaggamattuu godhamee walitti bu'iinsa dhiyoo kana qawwee hiikkachuu walittu qabatee suniin alattuu ammoo ajjeechaa Girmaa Yeshixilaatiin walittu qabatee kunin walgahii sadarkaa Biltsiginnaa guututtuu godhamee ka jalqabaa akka taateettu dubbatamaa waajjira ministeera muummee Finfinneetti argamu keessattuu gaggeeffamee walgahii kana ka hoogganee Abiy Ahmedii mataan isaati hooggantoonni Biltsiginnaa ittaantonni lachuu Dammaqee Mokkonniniitii fi Dammaqee Mokkonnin ka Amaaraatii fi Adam Faraa ka Somaaliilleen irrattuu akka argamanitti dubbatama. Walgahii Biltsiginnaa kan gubbaatti Koreen hojii raawwachiiftuu Amaaraa jedhaman guutumaa guututtu achittuu akka argamanilleetti dubbatamaa jira. Ka Oromiyaalleen hedduun isaanii achi jiranii Biltsiginnaa waliigalaa gamaagama haala Itoophiyaatii fi keessattuu haala Tigraahii wajjin araariitti bu'aa jiruu fi jeequmsa hokkara naannoo Amaaraa keessattuu jiru irra haasa'uuf ture. Ajandaan guddaan irratti mari'atame akkuma yaadamettu hooggansi Amaaraa dhimma naannoo Amaaraa keessattuu taa'aa jiru kaasanii dhimma guddaa godhanii dubbachaa turani. Dhimmi naannoo Tigraahillee wal qabsiisanii waan gurguddaa dubbachaa turani. Mata dureen gamaagama kana.
Kajalqaba gamaaggamaa kanaan durattu Girmaa Yeshixilaa du'uun durattu gaafa qawwee hiikkachiisanii gaafa Girmaa Yeshixilaa ture Finfinneetti akka geggeeffame Bahar Daaritti akka geggeeffame naannoo Amaaraa keessatti waan jedhametu ture jechuudha. Maali wanni jedhame tokkini mootummaan naannoo Amaaraa keessattuu bulchiinsi naannoo diigamee jira. Bittinnaahee jira. Caasaan mootummaa naannoo Amaaraa burkutaahee jira. Buututee jira. Hin jiru. Caasaan mootummaa diigamee jira. የአማራ ክልል መንግስት በክልል ደረጃ ፈርሷል። በቃ ፈርሷል። እንጅሩ ዋንጀዱ ዲጋመ ጀረጀቹን ቶክ ሆጋንሰ ጎዲና ወጂን ሆጋንስ ናኖ ወጂ አና ወጂን ገንዳ ወጂን ወልት ዱፌኝ ህንቀቡ ኮሚኒኬሽንን ሰራሪ ወልቁነምቲ ጭቴ ጅራ አጃጃ ፉዳቻ እንጅራኒ አቡ ናኖ ፊቱ ሆጋና ተሄ ካን ሂሪር ባሳ ካንዮ በርባዴ ሽፍታ ገርጋራ ካንዮ ፈዴ ሁምነደ ገርጋራ አባን በርባዴ ከብራ አሞ ፋኖ ሂዳቺሳ ummata hiriir baasa mootummaa irratti jeequmsi goosisa itti gaafatamummaa waan tokko hin jiru wanni tahaa cufa mataan godhaa jirani wal dubbisaa hin jirani wal qabaachaa hin jirani wal beekaa hin jirani haala jechuun seerii naannoo kan keessatti guutumaa guututti caphettu jira kun ammoo naannoo gara hokkaraa geessa jira tasgabbiin dhabamee jira mootummaa wanni jedhamu hin jiru there is a complete breakdown of law and order seeraa fi tasgabbiin guutumaa guututti badee jira naannoon kun to'annoo mootummaa federaalistii miti kan mootummaa naannoollee jala hin jirtu. Ammaan tana naannoo kan keessatti wanni jira humnattu jira. Humni jiru humna xixiqqaa bifa adda addaatiin ijaarame kan naannoo Amaaraa humna addaa haa ta'uuti gareensa qawwee hiikkatee jira. Faannoo haa ta'uuti milishoota shiftoota Amaaraa gam tokkooni kaan ammoo kora bittinneessa Amaaraatii fi poolisii federaalitii fi raayyaa ittisa biyyaa humni kakkanattu jira. amma naannoo Amaaraa kan itti walitti qabaa jirru humni itti walitti qabaa jirru humnaan bulchaa jirra waan akka command postii kanaan bulchaa jirra. Kanaan bulchaa jirra malee kana alattu caasaan mootummaa seera ka jedhamu jaarmiyaan mootummaa hin jiru diigamee jira ka jedhu kun warri Amaaraa gamaggamanii dhiyoo kana odoo walgahiin biltsiginnaa guutuu kun hin gaggeeffamne durattu akka biltsiginnaa Amaaraattu walgayanii naannoon kun harka keenya keessa baatee jirti. Naannoo kan dadhabnee jirra kanaafuu haga naannoon kun tasgabbaa'utti mootummaan akka labsii yeroo muddama command postii nu labsu jedhanii gaafatanii biltsiginnaan kallattii kan irratti wal mari'atee gara paarlaamaa akka deemu gabaasne turre jechuudha. Kuni biltsiginnaan ammaan tana Girmaa Yeshixilaa egaa ajjeefameen duubattu biltsiginnaan Amaaraa dhiyeessullee Girmaa Yeshixilaa gaafa lubbuun jiru qawwee hiikkachiisu walittuu qabatee wanni kun cuftunuu kan caasa mootummaa naannoo kana diigamee jira keessoon kennine hin qulqulloofne rakkoo guddaattu nu keessa jira yegoraa madda balaalee qallee akka mootummaa taanee mootummaa ta'uu hin dandeenye falmituuf hin dandeenye falmituuf mootummaa walittuu makamee jira qaamii nagayaatii fi qaamii shororkeessaa walittuu makamee jira warra rakkoo barbaaduuf nagaa barbaadutti walitti duudee rakkoon keenya jechuun ammaan tana walittu laaqamne gargari wal beekuu dadhabne of qulqulleessuu qabna kaan ammoo nu keessa ta'anii warra nyaaphaaf odeeffannoo guyyaa guyyaan kennanitu jira isaantu nu diigaa jiran kun ammoo uummata birattu amanamummaan nu qabnu fudhatamummaan nu qabna akka inni gabbu'e oduu kijibaatii fi oduu dharaatii fi balbaltii banamte rakkoo guddaa keessa seennee jirra odeeffannoo gos kana hagin to'annetti odeeffannoo gos kana haga to'achuu hin dandeenyetti warri finxaaleejii biyya ala ta'ee mootummaa kan raasu naannoo kan raasu nagaa dhowwuuf itti fufanii kanaafuu qulqulleessine haala to'annoo odeeffannoo to'achuudhaani odeeffannoo dharaa odeeffannoo kijibaa odeeffannoo warra biyya diiguu kun akka fudhatama hin qabne goona waan jedhanii ture kun cuftunuu iyyuu dhiyoo kanallee irra deebi'amee eegi Girmaa Yeshixilaa du'een duubattu haasamee ture hoggansi naannoo Amaaraa birattu amma ammoo wanni kun cuftunuu walgahii biltsiginnaa jidduutti guyyaa dheengaddaa geggeeffame irrattu yaadi kun waan jijjiirame fakkaata warri biltsiginnaa Amaaraa yaada addaa qabatanii dhufan. Yaada kana kaan amman dubbata naannoo Amaaraa keessatti mootummaa wanni jedhamu diigamee jira mootummaan naannoo kan jedhamu diigamee jira seerii hin jiru seer dhabattu jira rakkoo hedduutu jira naannoo kan keessatti tasgabbii waraanii habuusu kan jedhamee kanaan dura ergame kan irrattu Biraanuu Juullaa Galalchaa waan kan dubbata ture yegoraa madda balaalee qaallee qawween hiikkachiisnaa Jeneraal Abebaa Taaddasee Eldanii waan akkasii dubbatee jira. Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa Galalchaa Abiy Ahmedii mataan isaa dhaamsa gos kanaa karaa miidiyaa hawaasaatii fi karaa miidiyaatiin gabbahee dubbate warri hoggansi naannoo Amaaraa kan akka Dr. Geetaachoo Jambar ittaanaa pirezidaantii naannoo Amaaraa Girmaa Yeshixilaa inni nu mataan isaa ejjeefame sun inni
dubbachaa ture jechuudha. Warri kun cuftinuu dubbate irratti walii galamaa ture jechuudha. Girmaa Ishixilaa eegee du'an duubatti dubbiin hammaatti warri Amaaraa dhiyoo kan gaafa muddame Abiy Ahmedii warraaf akka dhaqqabu yaamicha godhanii amma Abiy Ahmedii warraaf dhaqqabee lafti tasgabbaawaa jirti. Magaalonni akka Gondarii, Qobboo, Waldiyaa, Shawarroobitii kun cuftinuu ammaan tan tasgabbii qabdi. Lafi baadiyyaalleen tasgabbaawaa jirti. Waraanii qawwee hiikkachiisaa seeraa hojiirra oolchaa waan akkasii kanattu jira. Amma warri Amaaraa kun jechuun hafuur baafatanii jiranii xiqqoo tokko uf dhagahanii jiranii walgahii amma Finfinneetti dhufan kan keessatti rakkoo amma dhalatte kan akkamiin hiiknadha. Rakkoon kun walama irraa kan kaate tokkini qawwee hiikkachiisu ka jedhu irraa kan kaate qawwee hiikkachiisu rakkoo jedhu kan ammoo ka biraa ka fidee ammaan tana xiqqoo walxaxxuu godhe ajjeecha Girmaa Ishixilaa kanaadha jechuudha. Girmaa Ishixilaa ka ajjeefame hedduu irraa haasofne jechuudha. Amma warri Amaaraa dhiyoo kan Abiyyi nu dhaqqabee nu gargaarii nu dandamadhi nu baasii lubbuu keenya nu baraarii jedhani amma immoo of dhagayanii lakki karaan Abiyyitti deemaa jiru karaa sirrii miti waan jedhutu jira. Jalqaba karaa waraanatiin qawwee hiikkachiisuu qabna. Gatii feetenuu haa taatu haaluma fedhan qawwee faannoon hiikkachuu qaba. Humni adda hiikkachuu qaba. Maal jennaan warri kun nuufiyyuu sodaadha. Nuufiyyuu sodaadha. Haalii kanaan dura waxabajjii bara 2018 Dr. Ambaachoo Mokkonen faati, Izaz Waasee faati, Migbaaruu Kabbaree faati ijjeesise haalii sun ammallee deebi'ee dhufaa jira jedhame. Suniif ammoo Girmaa Ishixilaa ajjeefamuun akka malee ragaa guddaa ta'ee qawwee warri qabatu kun nuufiyyuu mataa keenyaaf sodaadha. Sodaadha qawwee hiikkachuu qabaa ka jedhu ture. Kan irratti walii galame ture. Kan ammoo qawwee hiikkachiisuun Liyyuu Haayilii kana Jeneraal Abeebaa Taaddasee, Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa Galalchaa, Abiy Ahmedii hoggansi naannoo Amaaraa cuftin irratti dubbachaa ture. Amma faannoon dhufee jennaan xiqqoo yaada jijjiiratanii jiranii kalee kan irrattuu yaadi Abiy Ahmedii faatii dhiyeessan jedhamee akka dubbatamutti qawwee hiikkachiisuu kana itti fufnaa ka jedhu. Qawwee humna addaa qofaa miti faannollee ni hiikkata ka jedhu. Ni hiikkata qofa osoo hin taane karaa jaarrummaatiin itti deemna yoo karaa jaarrummaatiin didanii karaa danda'ame hundaanuu karaa isaan barbaadaniin hiikkachiisuu qabna karaa humnallee dabalate. Mootummaan humna hedduu qaba. Diroonittu jira, waa hedduutu jira, humnaan nuun calanii. Karaa nagaa dursa araara. Yoo araara hin taane humnallee deemnee godhuu qabna. Garuu warri karaa humnatti deemaa jira, hoggansi keenya ijjeessaa jiranii, waajjiraalee mootummaa qabachaa jiranii, jireenyaa fi jiruu hawaasa sarbaa jiranii, miidhaa dhaqqabsaa jiranii, yoo warri karaa humnatti deemu, humnaan itti deemna waan jedhu kan dubbatan. Warri Amaaraa yaadii kun jechuun hoggansi waraanaa achi turanii, warri walgahii biltsiginnaa kan gubbaattuu hirmaatan keessa tokkini hoggansa biltsiginnaa qofa odoo hin taane gurmuun waloo kan nageenyaatii fi tasgabbii ka jedhamu. Gurmuu kan keessa waan hedduutu jira. Poolisii federaalittu jira, waajjira basaasattu jira, raayyaa ittisa biyyattu jira. Garee adda addaattu walitti dhufa. Gurmuu waloo kan nageenyaatii fi tasgabbii ka jedhamu kunillee isaalleen achi gubbaattuu hirmaatanii isaan keessa Abeebaa Taaddasee faati, Jeneraal Abeebaa Taaddasee faati yaada isaanii dhiyeessanii jiranii. Yaadii warri dhiyeessu kun inni kind of military solution jechuu dandeenya. Yoo isaan nagaa hin barbaanne humnaan tarkaanfii fudhannee nagaa buusna tasgabbeessina malee wal kakkadachuun hin jiru. Biyyi tokko keessattuu raayyaa ittisa biyya tokkottu jira. Biyyi tokko keessattuu humni qawwee qabachuu ka danda'u mootummaa qofa kadhachuun hin barbaachisu. Haga kadhanne haga jechuun amansiisuuf carraaqne amansiifne kan caalu yeroo gubuu hin qabnu akka mootummaatti tarkaanfii fudhachuu qabna waan jedhu kan isaan dhiyeessaa turanii. Yaada kana Abiyyiilleen akka inni deeggarutti dubbatamaa ture. Garuu wanni tokkini yaada kan namni dura dhaabbate kanam ajaa'ibu inni miseensa biltsiginnaa koree hojii raawwachiiftuu biltsiginnaallee keessa jira. Namni kun inni koree hojii raawwachiiftuu biltsiginnaa qofa odoo hin taane gurmuu waloo kan nageenyaatii fi tasgabbii ka jedhan kana yeexaxxitanna yedenet gaaraa Gabrahaayil jedhan Amaariffaan hin beeku maqaa akkasii qaba. Warra san keessa ka jiru Girmaa Xuruneetidha. Girmaa Xurunee itti gaafatama basaasa Itoophiyaati ni didate. Jaarsummaa waan dabarte hin tahu. Humnaan wanni jedhame hin tahu hin deemu jedhee dubbatee jedhama. Inni kun inni Tamasgen Xurunee nama harka mirgaa Abiyyii jedhamee shakkamaa ture. Warri Amaaraa shakkaa turanii. Kalee maaliif walgahii kan gubbaatti akkasitti dubbata? Fakkeessuuf dubbataa moo dhugumaanuu itti amanee dubbataa jedhamee gaafatamaa ture. Ajjeecha Girmaa Ishixilaallee walitti qabame. Girmaa Ishixilaa callisee akkasumatti hin ajjeefamne. Basaasa mootummaa federaalillee basaasa naannoo Amaaraallee keessa warri itti gaafatamuu qabuttu jira ka jedhamu sunittu jira. Amma haalii Tamasgen Xurunee faati
ittiin yaada isaanii dhiyeessanii falmii ittiin dhiyeessan kunin ajjecha girma yeshixilaa keessa yoo harka qabaachuun oolu waan jedhame dubbatamaa ture. Maal jennaan yuutarni godhanii tokkumaanii tarkaanfii Abiy Ahmed dura dhaabbatanii jalqaba rakkoo kana girma yeshixilaa itti nu geesse waan jedhamtu karaa humna diduu tokkotu jira. Warri Abiy Ahmediiti baay'ee amanama jedhamanii dubbataman tokkini kanaan duratti Tamasgen Xurunee Abiyyiif amanamaa jedhamee hamatamaa ture. Malaakuu Allebel Abiyyiif amanamaa jedhamee dubbatamaa ture. Dagmaawut Baqqalee intalti jedhamtu isiilleen amanamtuu Abiyyiiti. Nama Abiyyiif akka malee amanamtuu warra biltsiginna Amaaraayyuu basaasaa turte. As keessa ariyaa ishiin dhiigalleen Amaara miti saba biraati. Intali kun nu hin taatu nama badduudha jedhamtee akkasittuu dhiyaachaa turte. Intal ministeera geejjiba turte. Ammaan tana jechuun gamtaa Afrikaa keessatti hojii wayii tokko argattee jirti. Garuu miseensa kora hojii raawwachiiftuu biltsiginnaati. Isiin faati kulleen murtii Abiyyi dura dhaabbattee jirti jedhame. Yeroo ammaan tana warri Amaaraa kakalee muddamee nu gargaari nu dhaqqabu jedhu akkanattuu ejjannoo isaanii jijjiirratanii dhufuun waan adda tokko tahee jira. Maaliifi waan jedhu garuu beekamuu hin dandeenye ammoo walgahii gubbaa waan isaan kakaasanitu jiranii kaanulleen isin biraan gayuu deemnu jechuudha. Kanaafi Abiy Ahmed walgahii sanii walgahii akka malee cimtuu turte. Warri Amaaraa inumaayyuu walgahii kan irrattu hin hirmaannu keessa baana. Walgahiin kunin naannoo Amaaraa tasgabbeessuu osoo hin taane naannoo Amaaraa cabsuun uummata Amaaraa jilbeeffachiisuun olaantummaa Oromummaa Amaaraarraa mirkaneessuu barbaadan jedhanii dubbatanii warra jedhamutu jira. Nama waan kan jedhee dubbate jedham keessa Dammaqee Xuruneetidha. Nutti haafuuti wanni fe nutti haafu biltsiginnaan hadiigamu wanni fedha dhalattuuti. Mootummaa kan kee keessa deemne wanni nutti hafu hin jiru biltsiginnaan ilaalcha Oromummaa hojiirra aansu hojiirra oolchu maaltu nutti hafa Amaarii maal dhaba wanni nu arganne hin jiru du'a malee mootummaa kanarra biltsiginnaan keetillee fedha hadiigamuuti. Nu waan kana dantaa hin qabnu Amaaraa jilbeeffachiiste Amaaraa salphifte Amaaraa ajjeesifte olaantummaa Oromummaa mirkaneessuu fi adeemsi deemamu kun biyyaafillee hin ta'u jedhee dubbatee jedhamee dubbatamee jira. Kun jechuun miidiyaaleen Amaaraa cuftuun wal harka fuudhanii haala gosa kanaatiin akka isaan addeessaa jiranii jira. Dammaqee Mokkonnin kun ayyaalallattudha. Yeroo adda addaa waan gosa jechuun ni mala. Garuu hagas cufaa afaan guutatee dubbachuu danda'uun isaa hagam tokko warri gara tokkotti dhufaa akka inni jiru agarsiisu. Tamasgen Xurunee waan akkasii Abiyyi dura dhaabbatee akka inni dubbate Malaakuu Allebel Abiyyi dura dhaabbatee waraan wanni jedhamu hin jiru. Araara malee naannoo Amaaraa waliin madaraadara asfalligaal waan gosuni Daagmaawit Baqqalee isiin cuftinuu waan gos kanaa jechuun dubbatamee ture. Kaan ammoo hoogganaan naannoo Amaaraa kan ammaan tana jiru Dr. Yiliqaal Geetnet, Dr. Yiliqaal Kaffaale inni cuftinuu Yiliqaal Kaffaale, Yiliqaal Geetnet nan biraati. Dr. Yiliqaal Kaffaale illeen inni kan caalnuun salphisina baqqan kan caalnuun salphisina nu gahee jira. Yookaan waan keessan cufa tokko tokkoon uummatattu dhiyeesse uummatattu baase aangoo gadhiisuu deema. Salphinni keessan gamana keessan gabbaasaa jedhee dhaadasee jedhama. Gamana inni gabbaasu hin beekamu dhiibbaa isanitti gootanii waan isin nu godhaa jirtan cufa tokko tokkoon baasee hojii gadhiisaa jedhee dubbatedhani hojii gadhiisuu fi yookaan ammoo hojii irraa kaa'uu fi adeemsi gubbaa jira jedhamee haala gosa kanaatiin dubbatama. Geetaachoo Jambar itti aanaa pirezidaantiiti. Dr. Geetaachoo Jambar, Dr. Yiliqaal Kaffaale hoogganaa dura taa'aa fi itti aanaa jechuudha. Warri kunin Dr. Geetaachoo Jambar itti aanalleen haala gosa kanaa dubbate jechuudha. Abiy Ahmedii walitti nu buuste warra Amaaraa lafa bulchuu feeta kun hin ta'u. Amaariin qoqqoodamu gowwaa kan kee barbaadi deemi doofaa kan kee barbaadi walitti nu hin buustu. Asinuu fiddee nu teessifte warri garee nurrattuu faarsa warri garee nu qeeqaa Amaarii akkas jettee nuti hin taphatini jedhee lolee jedhamee dubbatamaa jira. Kun kan jedhame Abiy Ahmedii warra akka Sammaa Xurunee fa'aa faarsee jira jedhamee eegi dubbatamu. Sammaa Xurunee faarsee jira. Sammaa Xurunee fa'aa faarsuun kukkunin warra gosa suni inni jechuun warri garii akki gaarii hojjeta. Warri garii ammoo nu keessa taa'ee nurratti hojjeta Abiy eegi jedhan dubbattu. Gargari nu qoqqooduun kun hin ta'u jedhee Dr. Geetaachoo Jambar itti aanaan pirezidaantii naannoo Amaaraa haga jechuun daldaltoota du'a yalqite naggaadee nurrattuu faarsan hayyamuu hin qabnu walgahii keessa baanaa jedhanii dhaadatan jedhanii walgahii kan keessa akka hin baane Adama Faaraa fa'aatii kadhachaa turanii jedhanii warra Amaaraa kana Dammaqee Mokkonninii, Tamasgen Xurunee, Malaakuu Allebel, Daagmaawut Baqqalee, Geetaachoo Jambar warra kan cufayyuu Yiliqaal Kaffaale
amansiisuu fi aadaan faaraatti dubbachaa ture. Hayya maal barbaadan jedhee abiyyi isaan wajjin akka haasayetti dubbatamaa ture. Wanni isaan barbaadaa turan wal amanuun hin jiru. Wal amanaa hin jirru. Wal amanaa hin jiru. Biltsiginnaa keessattuu kan cal waliin deemu rakkisaa. Biltsiginnaa yoo fedhe hadii gamuuti. Biltsiginnaa wanni jedhama ammaan tana agarra jirra. Meeshaa poolitikaal Oromummaati. Meeshaa gos kanaati. Oromummaa Amaaraa irratti ijaaruu barbaaddanii uummata keenya salphistanii ajjeesaa jirtanii waan jedhu kan isaan dhiyeessanii. Haala gos kanaa keessatti walgahiin kun ni gaggeeffame. Haala gos kanaatiin walgahiin naannoo Amaaraa deemu jechuudha. Akkuma duratti dubbachaa turre yeroo hedduu haasofne biltsiginnaa Amaaraatii fi biltsiginnaa Oromiyaa jidduutti rakkoo araaramuu hin dandeenyetu jira. Rakkoo araaramuu hin dandeenyetu jira. Haalli naannoo warra keessa jiru kun gara tokkummaatti fidee finxaaleeyyummaa irraa fageessanii Abiy Ahmedii wajjin meebi hojjechuu danda'ani. Maal ennaan ammaan tan security fi waan hedduunis irratti hirkachaa jiranii biltsiginnaa isaa irratti hirkachaa jiran jedhamee yaadamullee warri olaantummaa waan barbaaduuf walqixxummaan hin barbaanneef keessattuu Abiy Ahmedii imaammata waraanaa ka Tigraahii gubbaattu geggeessu Oromiyaa irratti geggeesse akka hin dhaabne waan fedhanii fi kan irraa kan ka'e jechuun adabatanii nagayanii Abiyyi waliin biyya keessatti bulu biyya waliin bulchuu irratti fedhii hin qaban wanni mul'achaa jiru tokkini kana jechuun akka gaariitti wanni mul'achaa jiru. Maaliif Tigraahii wajjin nagaa buustaa wanni jedhu hundee rakkoo kanaatidha. Hundee rakkoo kanaa Tigraahii wajjin nagaan bu'e kun wal amanaa hin jiru. Garamitti deemaa jirtan nu ibsa. Warri Tigraahii akkuma jechaa jirutti biltsiginnaa keessa hin jiranii walgahii kan gubbaa hin jiranii. Warri Amaaraa matamaamen yellam. Giltsinnet yellam. Akkam isin amannaa. Tigraahii wajjin taatanii lafa Amaaraa dabarsaa kennuufi jirtan. Mee walqaayitii wal qabatee maaltu jira Abiyyi nu ibsa. Raayyaan maal ta'uu deemte, Tsagadeen maal ta'uu deemte, Tsallamti maal ta'uu deemte, Sitatu Maraa maal ta'uu deema. Lafa kan kennu deemtanii waan jedhutu jira. Lafuma kanaayyuu kennuu fi kennuu baachuu odoo wanni tokko walii hin galle walii galteen Afrikaa kibbaa akkamiin akka inni hojii irra oolee odoo beekaa hin jirre isin saffisa guddaan tokkummaa uumtanii uummata Amaaraa irratti ijaaramaa jirtanii. Nu duuba waan hedduu hojjechaa jirtanii garuu waliin biyya bulchine jenne hin beeknu waan ta'aa jiru. Ariifannoon akkuma daddaffii guddaan itti deemaa jirtanii. Maaltu ta'aa jira nu ibsa. Nuuf hima. Wal amanaa hin jirru. Maaltu ta'aa jira? Mee waan ta'aa jiru tokko tokkoon nutti hima malee jedhanii gaafatan. Maaltu ta'aa jira? Wanni ta'aa jiru cuftinu tokko tokkoon yoo nu ibsitan malee isin amanaa hin jirru. Kana sodaa qabnaa jedhanii waan walqaayitii kana waan gos kana kan akka malee kaasanii dubbachaa turan. Sodaa guddaa qabna, shakkii guddaa qabna, maaltu ta'aa jira ka jedhu. Waan araaraa kana. Lafti Tigraahii deebistee Tigraahii fi kennamuu deemti ka jedhu. Kanaan walittu qabatanii qawwee hiikkachiisuu irratti walii galan ka humna addaa dhiyoo kana ka faannollee haqa ta'ettu fudhatanii jiran. Amma jechuun qawween hiikkachiisuun kunuuji Tigraahii laf kennuu fi waan jiru ammallee deebisanii walgahii kan gubbaattuu kaasanii yeroo hedduu wanni kun kayaa jirti ammallee deebisanii kaasan. Kaan ammoo ejjennoo gosa tokkoo qabatanii dhufan. Ejjennoon gosa tokkoo isaan qabatanii dhufan warri rakkoo naannoo Amaaraa keessatti dhalatti karaa kamiin uumnaa ka jedhutu furraa ka jedhu karaa kamiin furraa ka jedhu karaa lamatti dhiyaate. Tokkini settlementiin yookaan karaa araaraatiin peaceful settlement. Karaa araaraatiin karaa jaarsummaatiin. Karaa araaraatiin karaa jaarsummaatiin ammoo warri akka Arbanyaa Masaafint Tasfuu faati Mirree Wadaajuu faati didaa jiran. Waraan irratti raayyaa irratti waraan banaa jiran. Kanaafuu warri fudhatee fi karaa araaraattuu deemna. Karaa araaraa, karaa nagaa buusu, karaa jaarsummaattuu deemna. Warri dida ammoo humnattuu deemna waan jedhu ka isaan dubbatan. Humna ka jedhu Abiy Ahmedii faati, Jeneraal Tafarraa Maammoo faati, Field Marshal Biraanuu Juullaa Galalcha faati karaa humnaatiin military solution ka jedhu highlight godhan. Xiyyeeffannaa suniif kennan. Warri Amaaraa ammaan tan ammoo gonkuma karaa waraana jedhamu hin jiru ka jedhu ka qabatanii dhufan. Karaa waraana dura dhaabbannaa ka jedhan. Kan eenyutu jira? Ka taaksii foorsii kan keessa jiru. Gurmuu waloo keessa ka jiru Tamasgan Xuruneetidha. Namichi basaasa kaachi keessa jiru. Demmeqee Mokkonin fa'aa isattuu falmaa jira. Malaakuu Allebel fa'aattuu falmaa jira. Warri kun warra biyyi wajjin duula kan deeggaraa jiran. Maaliif waan kana falmuu danda'anii wanni jettu ammaan tana tokkin waan Tigraahii kaasee jira. Lammaffaa isin mari'achaa jirtanii Abaawoo wajjin mari'achaa jirtanii Zanzibar Tanzaaniyaattu. Nagaa buusuuf Tigraahii wajjin nagaa buustanii jirtanii. Maaliif Amaaraallee wajjin hin mari'anne? Maaliif Amaaraallee wajjin teettanii rakkoo siyaasaa jiru hin furanne? Kafaannoo galamin anni daraaddaram.
ከልዩ ኃይል ጋር ከአማራ ኃይሎች ጋር ለምን አንደራደርም waan jedhu kan isaan kaasaa turan. Odoo jechaa jirru warri garii naannoo Amaaraa keessattu biltsiginnaan Amaaraa laf bulchuu hin dandeenye maaliif jointly opposition wajjin hin bulchine abinni fa'a wajjin waan jedhu kayaa jira. Walgahii biltsiginnaa kan gubbaalletti kahuu baate. Namni tadaraddaruu qabu akka federaal warri aangoo federaalee barbaada isinii ka biyya bulchuu hin dandeenye hanqinni keessan rakkoo keessan nu isinii cufaa ka jirru isin ammoo rakkoo kan akka furu nu gargaaraa hin jirtanii yookaan ufillee gargaaraa hin jirtanii ka jedhu ka ka'e. Abaawoo wajjin mari'attanii faannoo wajjin maaliif hin mari'an? Maaliif humna addaa wajjin milishaa Amaaraa wajjin hin mari'anne? Marii gosa Taanzaaniyaa sunitti barbaachisa jechuu labatan marii qofattu waan kana fura. Jaarsummaa qofattu furaa waan jedhamu. Haala kanatti dubbatamaa jira. Naannoon Amaaraa raafamii guddaan keessa seente kan qofame dorgommii aangoo guddaatu jira. Dorgommii aangoo guddaatu jira. Dorgommii aangoo guddaa kan wajjin ka'ee godinummaan naannoo kan keessa baay'ee bal'ata. Awuraajjanneeti. Rakkoon Goojjamee fi Gondaree jidduu jira. Hammaatee jira. Goojjamee fi Gondaree jidduu jira dorgommiin aangoo. Ammaan tan ammoo Walloon gaafilee guddaa gaafachaa jirti. Walloo keessattuu naannoo Amaaraa balaaleffachuun hiriirattuu bahe. Faannoo balaaleffachuun hiriirii bahame. Walloo kibbaa. Godina Walloo kibbaa keessatti kun warra Amaaraa maraachee jira. Walloon kibbaa biyya Araballee jirtu Amaaraa caalaa ammaan tan Amaaraa taatee ijoolleen Walloo kan Musliima kun cufti waan Wallootti uummatni naannoo keessaa immoo faannoon nu saamaa jira Goojjam irra dhufe hin barbaannu. Nagaa barbaanna jedhanii hiriira dhiyoo kanallee hin baane ka Walloo Gorobeet Ishaaral Baadoo Beet jedhanii akka isaan turan hiriirii warri kalee baay'isuun miidiyaa Amaaraa kan cubbarra kan qeeqa guddaa uumee dallananii jiran. Amma dorgommii aangootiif godhamu keessatti awuraajjummaa guddaatti mul'achaa jira. Gandummaa guddaatti mul'achaa jira. Naannummaatti mul'achaa jira. Godinummaatti mul'achaa jira. Ajjeechaan Girmaa Yeshixilaalleen kanaan walitti qabatee ta'uun oolle. Girmaa Yeshixilaa nama Shawaatidha. Girmaa Yeshixilaa Areeroo jedhanii nama Oromoo jedhanii nama beesii hin qabne jedhanii siyaasa Amaaraa keessa Goojjamee fi Gondaree wal dorgoma. Goojjamee fi Gondareetti wal dorgoma warri kaan bakka hin qaban. Walloo fi Agoo Qimanti kaan jechuun maqumaaf jiran bakka hin qaban. Shawaan akka Itoophiyaa gara Finfinnee kanatti of lakkaya. Warri Goojjamee fi Gondarii baay'ee wal lolaa jiran. Baay'ee wal lolaa jiranii Dr. Yiliqaal Kaffaalee aangoo gadhiisuu deemaa jira. Sababii tokkini naannoon yeroo isaa bulchiinsa hokkaraa guddaa keessa seentee lama dhukkuba waan fayyaa rakkoo fayyaa qaba. Sadaffaa ammoo warra gareelee wal dhaban kan araarsuu hin dandeenye. Namichi nama barsiisaadha. Nama yuunivarsiitii nama akideemiyaa irra dhufe waan mootummaa dubbii akkasii sharrii dabaa kanallee hin beeku. Ammallee Oromoollee Agoo Qimantillee wajjin nagaa buusna waan jedhullee dhugaattuu amana. Dhugaan hin amane. Godhuu hin dandeenye garuu naannoon Amaaraa Tigraahii wajjin nagaa buusuu qabdi jedhee nama amanu tokko. Nama amanu. Hiddalleen dhiigalleen Amaaraa miti. Inni saba biraa irraa dhufee jechuun warra Amaaraa keessa qubatu Amaaraa bulchuuf mirgi hin qaba. Akkuma nama kamiyyuu kun cuftuun rakkoo isirratti taatee jirti. Dhiyoo kana jechuun namni kun inni Tigreedha jedhanii duuda irratti godhaa jiran Tigreedha miti. Inni garuu gara warra Agoo keessa Agoo Amaaraa taati. Akkuma Liditu Ayyaaloo fa'a. Goojjam gar Durbeete gara godina amma Awwii jedhamsuun keessa hiddi warra bahanii garuu gara Goojjamuu keessa namni dhalootanii dhiigan yoo lakkame Agoodha. Agoo fin jedhu akka Agootuuf hin beeku inni garuu naannoo Amaaraa keessa warra jiran cuftu nagaan araaran jaalalaan jiraachuu qaban waan jedha haga tokkotti nama amanuu jechuudha. Akka finxaaleeyyii Amaaraati miti. Nama kana kaasuu fi duula guddaatu irratti godhamaa ture. Warri irratti godhaa turani warra Goojjamee fi Gondaree walirra godhaa turan. Gareen Goojjamee iyyuu bakka lamatti qoodamte akkasii deeggartuufis balaaleffattutu jira. Goojjamee dhugaati miti ka jedhu. Gondareen ammoo inni Goojjameedhaan irratti duulaa turani. Warri kaaleen ammoo isirra hin gammanne. Ajjeecha du'a miidhaan irra dhaabuu hin dandeenye bulchuu hin dandeenye ka jedhu irra kaasaa turan jechuudha. Dorgommii gosa kana keessatti Girmaa Yeshixilaa ijjeefame. Girmaa Yeshixilaa Areeroo kan isaan ittiin jedhamu sun dorgommii gosa kana keessatti ijjeefame. Maal jennaan gaafa namtichi kun aangoo irraa ka'u Girmaa Yeshixilaa aangoo qabachuufi ክልሉን ለዚህ አይነት አውሬ አሳልፈው ሊሰጥ ነው። ሀፍካስቲ ዋኒ ሀሰው ደገተን turtan. ሀፍካስቲ ምን አላቸው ሲማቸው ጋፍኒ ልዩ ኃይል አማራ ቀዌ ረሂከ ይበቃል ልባል ይገባ ነበር ጀቻ ቱረ eenyun Habtaamuu Ayyaaloo faati. Irratti duulanii namtichi kun aangoo dhufee qabaachuu barbaada. Aangoo Amaaraa inni nami dhiigan Amaara hin tahin Girmaa Yeshixilaa Areeroo biyya qabachuuf bulchuuf jedhanii ijjeessan.
Amma wanni walgahii biltsiginnaa dhiyoo kana Finfinneetu ta'e irratti mul'ate haalii warri karaa tokko ta'anii Tamasgen Xurunee Kaabiyyi wajjin basaasa hoogganu jedhama. Dammaqee Mokkonnin ittaanaa muummicha ministeeraatii fi ministeera haajaa alaa Itoophiyaa jedhamu ejjennoo gam tokkotti dhufanii dhaabbatan. Geetaachoo Jemberfaatii bakka tokko dhufee dhaabbate. Girmaa Yeeshixilaa akka warri galaafatu waan garsiisudha. Ilimineet akka isaan goosisan. Akka warri kuchisiisu waan akka malee garsiisu ragaa ifaadha. Girmaa Yeeshixilaa akkasumatti hin deemne akkasumatti hin ijjeefamne shirattuu jira dabattuu jira irratti walii galamee ka godhamuu danda'a ta'uu waan garsiisu jechuudha. Girmaa Yeeshixilaa gaafa inni ijjeefame warra Amaaraa kan naannootti qubqaba jechaa tura warri gari. Basaasa Amaaraa, tika Amaaraa isaan malee hin ta'u. Warri gari lakki warra tika Abiy Ahmedii ka Tamasgen Xuruneeyyuu qubitti qaba jechaa turan. Amma haala gos kanaatiin mootummaan Abiy Ahmedii keessoo isaa qulqulleessuu qaba, uf to'achuu qaba, uf sakatta'uu qaba ka jedhamu waan kanaaf. Amma namni hoggana naannoo Amaaraa tahaa jedhamee yaadamaa jiru Dr. Sammaa Xuruneetidha. Sammaa Xurunee isattu tahaa jedhamee duulii guddaan irratti godhamaa jira. Abiy Ahmedii is godhuun inni ta'uun isaa hin beekamu. Sammaa Xurunee kun ammoo aga'uudha bulchuu hin qabu maalii jedhanii isallee tokkollee jira. Itti duulaa jiran warra aga'u. Itti duulaa jiran. Bakka pozishinii federaalii fi Amaarii wal nyaachaa jirti. Siyaasaan Amaaraa raafama gos kana keessa seenee jira. Wal balleessaa jiranii walitti kaanii jiran. Wanni nu dubban tokkin raafamni kun walitti bu'insi kun itti fufaa. Warri kun walillee hin ta'u Abiyyiifillee waliin paartineriillee hin ta'an. Gabaabumatti Abiyyiif hin ta'an waliif hin ta'an. Oromoon Abiyyi araari waraana bilisummaa Oromoo waliin jalqabe akka inni fiixa bahu, akka inni goolabamu, akka inni milkaa'u godhu malee falli biraa hin jiru. Warri kun dandahee jennaan tokko tahee Oromoo cufarattu tarkaan fudhachuu barbaadan. Araara Tigraahillee laf qabsiisu, araara Oromiyaallee akka inni milkaa'u godhan malee falli biraa tokkollee hin jiru. Kanum jechuu barbaada waan daawwattan hordoftanii fi galatooma nagaan oolaa nagaan nu bulaa. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo sagantaan keenni haala raafama siyaasaa naannoo Amaaraa irratti odeeffannoon isin biraan geenne kana fakkaata waan daawwattan hordoftaniif hedduu isin galateeffannaa dogongora takkaa lama kadhaamsa kan keessatti dabarsine sirreeffachuu barbaanna. Daagmaawit Beqqelee ka jedhamte maqaan ishiidha. Daagmaawit Mogos Beqqelee jechuudha. Ministeera geejjiba Itoophiyaa duraanii ka turte miseensa koree hojii raawwachiiftuu biltsiginnaa Amaaraa jechuudha. Girmaa Xurunee yookaan ammoo Dammaqee Xurunee jedhamee ka maqaa dhahame sun dogongora. Maqaan kun Tamasgen Xurunee itti gaafatamaa waliigala basaasa Itoophiyaa akkasittuu tahee haa hubatamuuti dogongora jechootatii fi waan adda addaa kadhalatee fi dhiifama isin gaafanna yeroo biraan daawwanne akkasii waan jiruu fi akkasittuu nu hubadha isin hin jenne kaardhaa akkasuma nagaan oola nagaan nu bula.